Hagayya torba 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Waldaa wal gargaarsa maccaaftuu lama dhimma marii biyyaalessaa wal qabatee ibsa baase. Waldaa wal gargaarsa hawaasa maccaaftuu lama dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa marii biyyaalessaatti dhiyaachuun uummata Oromoo salphisuuf kan dhiyaatedha jedheera. Ibsa hagayya 2026 baaseen Abduu Ahmed akka taanutti qindeeffateera. Waldaan wal gargaarsaa misoomaa fi hawaasummaa maccaaftuu lama dhimmi magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa marii biyyaalessaatti dhiyaachuun uummata Oromoo salphisuuf kan dhiyaatedha jedhe. Waldichi ibsa baaseen roorroon arras Oromoo irraa dhaabbachuu akka dide himee jira. Arras biyya abbaa keenyaa saamamutti jira kan jedhe waldaan wal gargaarsa misoomaa fi hawaasummaa maccaaftuu lama Finfinnee fi Dirree Dhawaan qe'ee Oromooti jedhe. Minilik gaafa Oromoo qe'ee isaa Finfinnee irraa buqqisu yakka guddaa uummata Oromoo irratti raawwachuu ibsee jira. Abbaa Gadaa Guraaraa Lataanii fannisan abbaan isaanii haati warraa isaanii fi ilmaan isaanii sadiis haala suukkanneessaan sirna Minilikiin akka ajjeefaman waldichi hime. Qajeelaa Dooyyoo fi Guraaraa Dooyyoo haadha warraa isaanii waliin bifa suukkanneessaan ajjeefamuu yaadachiise. Shubboo Ejersoo harkaa fi miila kutanii akka ajjeesan, Haxaalee Jaatanii immoo hidhaatti nyaata dhorkatanii lubbuu akka dabarsan waldaan wal gargaarsaa misoomaa fi hawaasummaa maccaaftuu lamaa yaadachiise. Kanneen malees bara sana Oromoota lafa magaalaa Finfinnee kana irra jiraataa turan irratti yakkoonni suukkanneessoon sirna Minilikiin raawwatamuu ibse. Bara Addawaawis Oromoonni hedduun Finfinneef jecha gatii guddaa akka kanfalan himee jira. Dhimma Finfinnee fi weeraramuu ishee irraa jalqabee dhaloonni sadii irratti dhumuu kan ibse waldaan wal gargaarsa misoomaa fi hawaasummaa maccaaftuu lama madaan Oromoo har'allee hin qorin akka jiru dubbate. Dhugaan otoo lafa jiruu Finfinneen kan eenyuti gaaffii jedhu maaltu fide jechuun gaafata waldichi. Ormatu lafa kee irratti qe'ee kee irrachuuf mari'atamuuf situ akkamitti bulchadhu mirga akkamii ormana keessa hojjetee jiraatuuf kabaju jettee mari'achuutu sirra ture jechuun waldichi jabeessee gaafata. Wanti amma deemaa jiru tuffii daangaa darbe qofaa miti kan jedhu waldaan wal gargaarsa misoomaa fi hawaasummaa maccaaftuu lama dur hin jirreetu dhufe jedhe. Uummanni Oromoo wareegama barbaachisu kanfalee hin jirree kana falmachuu qaba jechuun waldichi yaamicha dhiyeessee jira. UNDT Eertiraan daayirektara riifoormii hawaasa mana maree mirgoota namoomaa taate filatamuu hordofee mormiin mudachuutu dhaga'ame. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Eertiraan daayirektara riifoormii hawaasa mana maree mirgoota namoomaa taate filamuun ishee mormii kaase. Eertiraan daayirektara mana marichaa taate kan filatamte bara 2026 yoo ta'u sochii UN hordofuun kan beekamu dhaabbanni UN Watch jedhamu filamuu Eertiraa mormeera. Eertiraan biyya addunyaa irratti mirga namoomaa sarbuun beekamtu taate osoo jirtu mirga namoomaa akka kabajaniif geggeessuuf filamuu hin qabdu jechuun dhaabbanni kun mormii qabu kan dhiyeesse. Abbootii irree addunyaa irraa mirga namaa ukkaamsuun beekaman keessaa tokko kan taate Eertiraan itti gaafatamtuu dhaabbata mirga namoomaa tiksu gochuun qoosaa fokkisaadha jechuun qeeqe dhaabbanni UN Watch ibsa kaleessa baaseen. Itti dabaluunis namoonni sarbama mirga namoomaa guddaa raawwachuun himataman dhaabbata kaayyoonsaa mirga namoomaa eeguu ta'e akka geggeessan filachuun sirrii akka hin taane ibsan. Daayirektarri dhaabbata UN Watch Hilal Noyaar dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen mirga namaaf falman garaagaraa Eertiraan addunyaa irraa biyyoota mirgi namaa garmalee keessatti sarbamu keessaa tokko ta'uu yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Vinicius Real Madrid waliin waliigaltee haaraa waggaa 6 mallatteessuun gabaafame. Taphataan Real Madrid Vinicius kilaba isaa Real Madrid waliin waliigaltee haaraa waggaa 6 mallatteesseera. Vinicius waliigaltee haaraa haga bara 2032 turu mallatteesse. Abduu Ahmed dabalata qaba. Vinicius Junior kontiraataa haaraa waggaa 6 mallatteesse. Taphataan Real Madrid Vinicius kilaba isaa Real Madrid waliin kontiraataa haaraa waggaa 6 walii gale. Vinicius kontiraataa haaraa haga bara 2032 turu mallatteesse. Vini fi Real Madrid dhimma kontiraataa haaraa irratti osoo walii hin galin waan turaniif kilaboonni hedduu taphatichaa gaafachaa turan. Kan isaa fi ji'oota 12 kan hin caalle ture. Arsenal gara Premier Leaguetti fiduuf yaalii guddaa taasisaa ture. Erga bara 2018 kaasee Real Madrid keessa kan ture Vinicius Instagramii isaa irratti Bernabeu keessa waggoonni 8 baay'ee gabaabduudha. Waggoota 6 dabalataa barbaachisa. Sana booda haga bara baraatti jechuun barreesse. Kilabichi ibsa baaseen Vinicius seenaa milkaa'ina kilabichaa keessatti taphataa murteessaadha jedhe. Haga roobii darbee Real Madrid kontiraataa haaraa dhiyeessutti walii galuu hin dandeenye ture. Vinicius bara 2018 kilaba Biraazil Flamengo jedhamu irraa gara Real Madrid seene. Oduu fi odeeffannoo kanneen biroo argachuuf chaanaalii keenya follow gochuun dagatina. Akkasumas namootaaf qooda. Oduu ispoortii wal fakkaatuun taphattoonni 16 Stamford Bridge gadhiisuuf qophiirra jiraachuutu dhaga'ame. Jijjiirraan taphattoota liigii Ingilaand xumuraarra ga'uuf guyyoonni muraasni qofti yoo hafanitti kilabni London Chelsea taphattoota hedduu walitti qabateera.
Miseensota 41 qabu keessaa seera Piriimeer Liigiitiin taphattoota 25 qofa mallatteessisuun waan danda'amuuf leenjisaa haaraa Zihabii Alonsoo hamma fulbaanaatti taphattoota 16 gurguruu yookaan ergisaan kennuuf ni dirqama. Taphattoonni akka Biniyoot Baadiyaashiil, Akseel Disaasii, Maark Giyuu, Deevid Daatiroo, Foofaanaa fi Kaaleb Waayiliifaa garee jalqabaarraa tapha adda baafamuudhaan gurgurtaa fi ergisaaf qophaa'anidha. Taphataan sarara ittisa Tiriivoo Chaaloobaa paawundii qixila 31 gara kilaba Itaalii Koomoo deemuutti dhiyaateera. Goolii eegaan Filiip Yoorganan ergisaan gara Stiraasbergitti kuteera. Gama biraan ammoo Maaloo Gustoo paawundii qixila 75 Nikolaas Jaaksan paawundii qixila 65 Inzoo Fernandes ammoo paawundii qixila 100 fi qixila 20 gatiin isaanii murtaa'eera. Leenjisaa Zahabii Alonsoon taphattoota haaraa akka Morgan Rogers, Daanii Wiilbeek, Makseensi Laakiroksii fi Maarko Paaleetiraa gara isaaniitti kan dabalatan yoo ta'u, Mikaayiloo Budriksis gara garichaatti deebi'eera.